Beeku suwamadde dandii koduraa sibuufadde abjoon kodubraa dhugoomee. Ashama harka foon kabajamoo fi jaalatamoo maatii seenaa wayilii kan taatamutti keessan akkam jirtu fayyaa keessan annagaa godhagaa waaqayyo nagaa faarsina nagaa maaltu jira malee. Meeqan keessattuu guyyaa lamaan kana keessatti miira addaa keessa galee jira. Miira laphee namaa cabsu nama miira sammuu namaa hadochuu keessa eenyu galee jira. Dhugaa waaqayyootti namummaa koo jibbedha. Ijoo lubbuu waaqayyo uume akkamitti lubbuu baatee lubbuu tokkotti taphata lubbuun bira. Bara akkamii keessa dhufne ijoo. Ijoo irraa keessan bara akkamii keessa dhufneen siniin jedhama. Kun dhuguma biyya keenyatti taateen kun biyya keenyatti raawwatee dubbachuuf dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kanatti nu leeyyaasisuudha baqa. Nu duwwaa miti kan ilaaluuf miidiyaa kana nama baay'eetti ilaala. Nama baay'eetu ittiin nu balaaleffata, nama baay'eetu ittiin maqaa keenyaa jeessee ittiin nu odeessa dhugaa. Taateen kun waggaa meeqan dura kana yaadattu yoo ta'e biyya Dabub Afrikaa moo Saawus Afrikaattidha. Dhala namaa gommaa keessa gaanii yeroo isaan irratti beenzila filfilsanii gubaa turan waan nuti dhaga'ama ture sana yaadattu ture utuu hin buliin biyya keenya irratti raawwate. Ijoo dhala namaadha. Nama gaddisiisa saba kamiyyuu haa ta'u lammii kamiyyuu haa ta'u namni tokko lubbuu baatee akkamitti lubbuutti farada. Ani iddoo tokko tokkotti maal ilaala beektu akka zarii yookaan immoo akka maalitti wal qoodanii warroonni koomantii barreessan jiru bakka kana jalatti. Dhugaa baay'ee dogoggortaniitu yaalamee ko dhugaa waaqayyo namoota lubbuun darban kana abiddaan akkasitti tuwwatu waatanii itti deebisaa jechuudha. Itti tuqachaa itti bobeessaa akkas ta'e kun bor akka mana keenya dhufee rorroguchaa nutti seenu ila shakkii tokkoon qabaatina. Har'a garuu lammii sanatu lammii kanaan fixee lammii sanatu lammii kanaan godhe inni kan gammannu baay'ee jira jedhamuun qabaatu. Dhalli namaa kamiyyuu nuti gaafa dhalannee duune kun beekamaadha. Garuu gochisuu kenneessa akkasitti tasan jiru dhugaa waaqayyo. Laphee ilaaleen xumurree jiru. Nan dadhabe dhugaa waaqayyo. Nama sodaachisa waan akkamii keessa dhufne obboloota koo. Bara akkamii keessa dhufne. Jenne maatii manatti gubanii horii ooffatanii sakaan barbadeessanii bakka tamsaanii namoonni baay'ee maatiin keenya obsinee teenye utuu madaan sun keessa keenya hin bahin amma immoo isayyuu an biraa wayyoo isuma irratti iyyuu koddisaa dhaabbatanii lubbuudha hiwwatu waataa keessaa bahuuf gaafanni watu waatuyyi jechoota itti fayyadamaa itti gaddeebisaa feestaalii fi citaa walitti guuree dhala namaatti gaafa qabsiisu yaadame gaafa zayitiin tokko nurratti bu'ee yookaan immoo distiituu qabanu dhingata nu gube akkam akka gubachaa oolu. Dooni duruu jiran doonni maaf jiraateen jenne jira. Utuu du'aa gubanillee yaani utuu lubbuun jiru. Ijoo amma lubbuun baatutti qaamni gubatu kuni amma lubbuun baatutti ilaalaa abiddaan labalabamee namni kun amma dhumutti miira akkamii isinitti dhaga'ama obboloota koo. Dhugaa waaqayyo kun biyya keenyatti kun biyya qabna jennaa. Biyya qabna jennaa maal iji lafaanoo kan hin jedhe maal iji lafaanii maal iji qabna biyya keenyatti gallee guddannaa biyya keenyatti horraa biyya keenyatti gallee bultii ijaarrannee nama taananii yaanna nuti kan halkanii guyyaa. Dudda keenya cabsine malkii keenya gannee namaaf gadi gombifamne hojjennu biyya keenyatti galee jijjiiramnaadha. Biyya maalii qabna gaa? Ijoo lubbuu namaadha. Lubbuutu lubbuu baatee dhugaa waaqaa jecha na dhabsiise. Isa dhugaa waaqaan siniin jedha baay'ee laphee na cabse. Baay'ee laphee na cabse. Lammii kamiyyuu haa ta'u saba kamiyyuu haa ta'u gochaan kun taatee hin taanedha. Uummattoota biyya biraan nolaadha. Biyya isaanii jedhama.
midhaamee nama boqqolloo ta'e boqqolloo gaafa waaddannu iyyuu jechuudha. Boqqolloo gaafa waaddannu iyyuu hin gubatenne gara gashine ilaalla. Midhaan gaafa nu jalaa gubatu yookaan jalatti nu jalaa qabatu yaa Waaqa cubbuu keenya oolchi jenna. Isaan kun garuu irratti fakkaraa dhiirummaa isaanii agarsiisaa irratti salfii ka'a jechoota hin taane fayyadama. Akkoon qabu xiyyitiin na ilaalcheesi. Namni gaafa dhalate du'e xiyyitii dhugaa Waaqa kan jirudha. Maaliif saba kama keessatti iyyuu namoonni kan lubbuun darban baay'eedha lola keessatti. Moofi mo'atamuudhaan. Garuu inni akka kanaatti inni biyya biraa irratti ilaallee balaaleffachaa turre gaafa nurra ga'u maal akkamitti dhaga'amu yaada. Borummoo balbala tokko keenya akka qosoqqosee dhufee wanti kun nutti seenudha. Dhugaa Waaqayyo shakkii hin jiru. Maaliif namoonni baay'ee amma saba akkasiidha baga gubatee lammii akkasiidha baga hin jedhamu. Hin jedhamu. Maaliif borsirra ga'a wanti kun? Silaa nuti gaafa amma nurra ga'utti waan tokko amma nurra ga'utti nu dhukkubsu beektu maaltu nu gashee baay'isna. Gaafa nurra ga'e garuu kan imimmaan hin lola'ee kan waatu nudha. Miti. Lubbuun namaa kabaja dhabde. Turteetti bulteetti egaa kabaja dhabdee lubbuun namaa dhiigi namaa lola'aaf. Garuu utuma jennu kun sadarkaa kanarra geenye obboloota ko. Dhugaa Waaqa. Baay'ee kan nama gaddisiisu laphee namaa kan cabsudha taateen ta'aa jiru guyyaa lamaan kan. Namni lubbuu baate akka ani garuu sammuu isaan baatantu irra deddeebi'ee na dhiba dhugaa Rabbii. Marri maan isaanii amma tokko namarraa hin uumamne amma fe'aa yakkan iyyuuti. Waaqoo beektudha yaada mucaa diraamaa fi taateewwan adda addaa hojjeta. Waaqoo Geetaachoo abbaa isaa mana wajjin irratti gubanii lubbuu dabarsan. Reeffa abbaa isaa illee fuffunaananii hin argine qaama isaa hunda. Garuu warra abbaa isaa miidheef ajjeese gube sana dhaqee dhiifama gaafate. Nama akkasii jira gaarummaadhaan gaafa jedhamu yaadamu. Garuu nan keenyaa kun achi dhaabbatee hin fokkoraa jechoota hin taane fayyadama. Hin bookkisaa salphee of kaasa. Dhiirummaa isaadha gootummaa isaadha. Namni inni achitti kaasuuf gootummaa isaa bira tokko kaafachuuf ta'e yaadannoof kaawwachuuf ta'e maaliif akka inni achirratti salphee of kaasuus naaf hin galle. Dhiirummaa isaa agarsiisa yaada lubbuu namaa gaafa dabarsu akka kanaatti. Hin cima jiru. Jennee kanarra geenye. Mootummaa ilaala miti garuu dhugaa Waaqayyoo arguu dhabaa nuti agarre inni arguu dhabaa. Uma callise. Kanaaf iyyuu saba ko adiraa keessa Waaqayyoon kadhadhaa. Kana caalaa maal eegna? Qaamii maaltu dhufa inni eegna? Miidhaan kana caalaa jira jedhaastee dhugaa Waaqayyoo. Nama madeessa. Sabaan qoodinaa baqa haa hafumee dhugaa Waaqayyoo araaraan kadhanna. Lammii kanaan ajjeese hin jedhamu. Waan akkasii namoota baay'ee komantii jira fiigee barreessa hin jedhamu borsirra ga'a. Lammii warra dhume suni yoo jiraatan nurra ga'uu danda'utu fakkeenyaaf faallama akkasii ta'e jechuudha. Garuu afaan isaan dubbatan dhagee malee Amaariffa eenyutu eenyuun akka ajjeesu naaf hin galle naaf ilaalus nan sodaadhe madhumaatti nan sodaadhe isa dhugaa Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo araara nuuf haa buusu jechuudha caalaa maal eegna? Maaloo iyyaa watawaataa amantii qabdaniin baay'ee cima.